Bara biyya Awurooppaa Ispeen jedhamtu keessattuu kutaan Kordobaa fi naannoonni sun bulchiinsa mootummaa Islaamaatiin bulaa ture. Jara sadii yookaan dhiira sadii kan umrii isaanii waggaa 40tti dhiyaatutu ture. Jarri sadeen kun barnootas hedduu baratanii hin turre. Barreessuu fi dubbisuu hin beekan. Akkasumas hojiin isaan ittiin jiraatan hojii humnaati. Sadeenuu guyyaa hojii humnaa hojjetanii galgala mana tokkotti waliin kireeffatanii jiraachaa turan. Kana guyyoota keessaa gaaf tokko isaan sadeen keessaa inni tokko galgala hirriiba irraa dammaqee aboo jarana mee dammaqaa jee jara lameen isa bira jiru hirriiba irraa dammeessee yoon ani hoogganaa biyya musliimaa biyya Andalus kana ta'e akka hiriyootatti wantootaan isiniif godhuu qabu himadhaa jee isaan gaafate. Jarri lameen jireenya isaaniitii fi haala walii waan beekaniif yeroo dheertuuf itti qoflanii itti qoosan. Waa hedduus isaan jaan. Boodarra wayii qoosan ati fokkina kee keessa fuulli keetu hooggansa biyyaatiif fuula ta'uu miti. Kanaafuu hin qoosin nu dhiisi jaanin. Ammas irra deebi'eeti. Yoon hoogganaa biyyaa ta'e hoo je'ee jara lameen gaafate. Yeroo kana inni tokko tole ati yoo hoogganaa biyyaa taate maallaqa lafa mana jireenyaaf kan kana fakkaatan naa kenni je'ee wantoota barbaadu himate. Inni kaan immoo ati yoo aangoo qabatte fuula kiyya gama duubaa na garagalchi harree irra na kaayi magaalaa keessa kun hattuudha kun gantuudha jechaa uleedhaan hudduu keessa na garafaa magaalaa keessa na oofii je'ee itti qoose. Tole je'ee gurbaanis irraa garagalee rafan. Samoota jireenya isaanii itti fufanii yeroo muraasa booda hooggansi yeroo san biyya Andalus takkamoo biyya Ispeen kutaa musliimaa bulchaa ture waraana galmeessuu jalqabe. Gurbaan akkuma jeesan deemee waraana galmaa'e. Eegasiis waraana sadarkaa adda addaa keessa dabraa wayijuu waggaa 10 booda itti gaafatamaa waraana biyya bulchiinsa Islaamaa san ta'e. Yeroo kana mootichi ilma xiqqaa tokko dhiisee ilmi kun osoo aangoof hin gahin mootichi du'aan addunyaa irraa deeme. Aangoon dhaalmaayaan dabartuus ilmi mootichaa hedduu xiqqaa ture. Kanaafuu itti gaafatamaan waraanaa fi itti gaafatamaan mana murtii olaanoo mucicha irratti aangoo akka tiisan aangoon isaaniif kennamte. Gurbaan waraana tahee karaa dheeraa as deeme kun kan aangoo qabachuuf hawwiif dharraa guddaa qabu kun carraa kana harkannaan haalaan itti fayyadame. Abbaa murtii fi ilma mootichaa karaa irraa meessee aangoo biyyaatti ol ba'e. Maqaa isaatis Amiir al-Mu'miniin Al-Haajib Al-Mansuur jedhee moggaafate. Yeroo kana gaa namtichi kun biyya Ispeen tana keessattuu bulchiinsa musliimaa bara turtetti sadarkaa isa duraas isa boodaas irra geessee hin beekne irraan ga'e. Biyyi tun guddattee haala gaariirra osoo jiranii guyyaa tokko osuma taa'uu hiriyoota isaa lameen san yaadate. Yeroo kana gaa maal godhe mee hiriyoota kiyya lamaa tureetii akkanaa barbaadaa jedhee waraana isaa bobbaase. Waraanni isaa magaalattii keessa wayii barbaadan jara lameenuu harkanii fidan. Yeroo kana jara lameeniin isa dura gaarii himate saniin mee gaafa goojjoo keessa galgala akkasii haasofne san waan himatte ni beektaa miti himadhu jeen. Tola jee innis waan himate takka jee himate san booda wanta san kannaaf jee waraanatti ajaja dabarse. Isa kaaniin haa hiriyaa kiyya atis himadhu jeen. Yeroo kana adaraa rabbiin si qabeetii nan qaanyeessin jeen. Lakki wallaahi yoo himatte malee jee kakatee akka himu dirqisiise. Yeroo inni himatu waraana isaatiin akkuma inni jee godhaati harreerra kaayaati magaalaa keessa oofaa jeen. Jarrinis akkas godhanii hudduu keessa garafaa magaalaa keessa eega oofanii waliin ga'an booda ammaas fuudhaati gurbaa kana hidhaati mana galchaa jeen. Yeroo kana jiru ammaas aayata quraanaa ergaa addaa qabu tokko dabarse. Namtichi kun waan biraa yoo dandeeyte xiyyaa fi namni sadarkaa san gayuu ni danda'a jeelleen amanne garuu rabbiin waa hunda jijjiiruu danda'u. Rabbiin dhabamarraa harkamsiisuu danda'u. Ana sadarkaa kanaan gayuu akka danda'u hin amanne. Gurbaan kun iimaanni isaatu sirrii hin turre. Kanaafuu iimaanni isaa akkas irraa of fuudhaati mana hidhaa galchaa je. Yeroo kana aayata tokko je liya'lama anna Allaha alaa kulli shay'in qadiir. Rabbiin waa hunda irratti danda'aadha. Ergaa jettu akka hubatuuf iimaanni isaatis akkas irraa of fuudhaati mana hidhaa galchaa jee mana hidhaa galchan. Obboleeyyan keenya biyya tana keessa yeroo hedduu wanti hedduu ajaa'iba natti ta'u. Dargaggoota hedduu kanneen ganaa waggaa 25 hin gahin kan yuunivarsiitii irraa eebbifamanii hojii dhabnaan ji'a tokko ji'a 5 takkaa waggaa tokkoof hojii dhabanii abdii kutan. Barattoota yeroo tokko yookaan yeroo lama qormaata qoramanii sanboota sababa qormaata kufaniif
haamilee cabanii abdii kutan, namoota daldala jalqabanii milkaa'uu dadhabnaan abdii kutan, namoota haalli biyyaa isaan jibbisiisee abdii isaan kutachiisee akkuma salphaatti harka kannan yeroon argu. Hay mee namoota waggaa 40 sanboota habarreessuu fi dubbisuun beene hawwii mootummaa biyyaa ta'uu hawwee sanbooda immoo umrii sanboota dhugoomsuu kanaaf haa ilaaltan isin sadarkaa akkamii jirtan. Kanaaf abdii hin murinaa onnadhaa jabaadhaan isin hin jaa.